Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka funee kabajamtoota daawwattoota Ashaan akka jirtan jirtanii jabaatanii jira alhamdulillah bilata rabbi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haadha seeqee ta'ee dhufee jira jechuun kophaa kan koo ta'ee dhufee jira. Haa ta'uti garuu yoo barbaachisaa akka ta'u taate keessa isinii buusa sagalee Ashaa jechuudha. Bakka isii buudhaan assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh irra isinii deebi'ee jechuudha. Gara najatti salaamtii isinillee jechuudha. Akka isinillee sagalee isii dhageettan waan barbaaduuf jechaadha. Yo kada sini jadi Ashaan duban kameraman itu dan hal itu betul betul jomni. Ini nama deh kameraman itu dan nuara berarti itu dah. Aman mesha operasi yang kena nama asadi sini kepada dulu sih. Kamu jemput dah waktu tu kena aku marga jadi karena asal gasi harga original kuno aku marga jadi karena mesha nama asadi sini kepada dulu sih. Arabiya majlisin kana matoko mishaleen asiidhaan kitan kunis akkuma san fi alga dola bafi tasriyan yookiin mootu maali bife corneri isini qabadee dhufee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa tokko gatii meeshaalee kanaati fi biyyeen deemu isiniif hima jechuudha asirraa majlisarraa yoo isin eegalu taate majlisni kun asuma Adaamaa keessa deema nutu geessa jechuudha mana sanitti illee yoo haalli nu mijaa'e geessinee isinii farrashna jechuudha itti haasuudhaan ammallee mootu akkuma argaa kana doolaamni algaan kunii fi asin mootu doolaamni kun asin immoo akkuma argaa kana biffee kornari achitti kaargamu kun kan nama tokkooti asitti yoo kan addaan isinii baasne mootu akkanatti bakkee amma keessa deemaa jiru kun maala diimbara addaan baasaa jira jecha kuni gama tokkotti kaabbaa tokkooti kunillee ka gama tokkotti kaabbaa tokkooti jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenyaa kuni meeshaa hayaati suni mootu meeshaa Aashaati. Kuni mesha shaashiti inni achaarsun mootu mesha hayati tokko isaatu asirraa dubbisa isiniif isin hima jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa isinirraa kan eegamu viidiyoo garuu laayik gochuun isinirraa eegama. Viidiyoon immoo deebi'ee akka isin bira gahuuf jecha mallattoo daawul milikitii mallattoo daawul milikitii san tuquu qabdan jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Kanaaf amma hanga Arabiyaa majlisii kanarraa haasa'e isiniif geessu taa'eetiin isinii haasa'a jechuudha. Arabiyaa majlisii kun akkuma argaa jirtan kana mana keessatti eenyumaafuu ni barbaachisa. Baay'ee mana keenyallee wal fakkaatee galee jechuudha. Xiqqishoo bichaa gara isaanii kanaan hangate malee akkaataan teessuma mana ishee mana keenya kanaan wal fakkaata jechuudha salooniin ishee. Kanaaf Arabiyaa majlisiin isii kaaree 11 jechuudha walumaa galatti kaaree 11 haa ta'uti garuu abbaa 20maati. Abbaan 20 akkamii warri jettan kun asumaan orkeensi isaa kun asirraa abbaa 20maati. Yeroo ammaa kana Arabiyaa majlisiin kun qarshiin kaaree takkatti qarshii 10,000 hojjetama jechuudha. Kaaree 11 meeqa akka ta'u baay'isanii argachuu dandeettanii. Baay'ee Oromiyaa guutuu keessa isinii geessinaa isiniin jennee yeroo baay'ee deddeebinee isiniif dubbanna jechuudha. Iddoon nuti argamu asumaan Adaamatti argamna. Kana hubattanii lakkoofsa bilbilaa keenya qabattanii yoo isin dhuftan akka gaarii isinii keessummeessinee meeshaa qulqulluu ta'e meeshaa mootuu biraandii ta'e akkuma sani mootuu meeshaa tokkoffarraa isinii hojjenna jechuudha meeshaa kana. Meeshaan yeroo hojjetamu akkaataa waa hedduu bu'aacee hedduuf keessaa qaba. Kanaaf qulqullinaan hojjetamuun dirqama jechuudha. Maaliif qulqullinaan isinii hojjenna jedhanii yeroo meeshaa sadarkaa tokkoffaa hin taane yookiin immoo sadarkaa gadi bu'aadhaan isinii hojjetan gaafa galtanii itti fayyadamtan isin seenessuun isaa hin oolu waan ta'eef kanaaf meeshaa nama haqa namaatiisuu fi haqa rabbi sodaatu irraa akka isinii hojjetan irra ta'uu rabattan isinii jechuu barbaadan kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma isin jedhe meeshaan kun inni tokko kan Hayaat. Kan hayat jechuudha. Kan hayat jalqabarratti hayat asumaan dhageeffachaa deemta rakabooti dimlaayitii yookiin rakabooti jimmaa qabdi jechuudha. Rakabootiin jimmaa akkuma argaa jirtan kana siinii kun akkanatti adii isaa wajjin siinii bunaa wajjin yeroo baay'ee warri jimmaa maal jaallata buna aannanii fi buna gurraacha jaallata. Kanaafuu siinii bunaa asitti qopheessinee fi akkuma kanatti jirra jechuudha. Itti aansuudhaan saanii raanii abbaa sadii qabdi jechuudha. Saaniraan illee kun kaameraamaaniin Aashuun duuban isin agarsiisaa jirti jechuudha. Itti aansuudhaan ammallee burcuqqoo bishaanii maal burcuqqoo bishaanii darsaara tokko qabdi. Achiin akkuma argaa jirtan Aashaan baastee keessaa isinitti agarsiisaa jirti jechuudha. Ammallee burcuqqoo bishaanii ta'anii jookii warqaammaa qabdi. Jookii adiyyaa qabdi. Akkuma argaa jirtan kana sun jookiin warqaammaan ishee isa kana. Jookiin adiyyaan ishee immoo hin dhufne dhufa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Egaa
Egaa jookii adiyaatti ani ammallee maankaa fannoo qabdi. Maankaa fannoo qarshii 2,500. Akkuma argaa jirtan kana mee ilaala seetii hundi isaatu firee jaha. Asitti kun kan addatti kunillee asumatti kunis addatti xiqqaa fi maankanuu xiqqaaf guddaan lama jira. Shuka maankaan jaha kudha lamatu jira jechuudha. Haala kanaan jira jechuudha wantoota daawwattoota kenna. Itti aansuudhaan maankaa fannutti makrajii liitira 2 qabdi jechaadha. Kuno akkuma argaa jirtan abbaa liitira 2 kan 2 qabdi jechuudha daawwattoota kenna. Asitti dhiibinnee fi dhiyeessinee fi jira jechuudha. Haatillee viidiyoo kee keessatti ilaallattee adeemsisu. Itti aansuudhaan jookii reef jennisuun kun dhufee jira. Ashaan argisiisaa jirti jechuudha. Burcuqqoo afur wajjin inni kun bishaan yeroo itti naqan baay'ee bareeda, baay'ee miidhagaa jechuudha. Akkuma sana mallee saanii shorbaa qabdi. Saanii shorbaa baay'ee bareedaa ta'e kana agartanii egaa dubartoonni yeroo baay'ee yoo irraa haasoftan baay'ee namatti tola. Akkuma san immoo nuyi dhiirallee yoo keessaa dhuynu immoo kunoo kana qabannee itti fayyadamne waan ta'eef egaa nutti tola jechuudha. Baay'ee meeshaa bareedaadha. Biffee keessallee bareeda. Akkuma san immootu yoo nama keessumaaf illee dhiyaateen illee yeroo proogiraamii kamiyyuu meeshaa bareedaa ta'edha jechuudha. Koompiitara kenna. Inni qarshii 3,200 mandaja qabdi. Itti aansuudhaan mandaja irraa naasee sufraa 2 qabdi jechaadha. Koompiitara daawwattoota kenna. Sufraan akkuma argaa jirtan inni tokko sanii inni tokko immootu kun asitti afamee jira. Sufraa nyaataa fi kan bunaa qabdi jechuudha. Koompiitara daawwattoota kenna. Itti aansuudhaan saanii peermusii isa kana kan sibiilaa kana qabdi jechuudha. Koompiitara daawwattoota kenna. Saanii sibiilaa kun osoo lafallee kadhatu taate carraan tabalaashee yookiin cabuu isaa baay'ee dhiphaadha. Kanaafu meeshaa qulqulluu fi gaariidha jennee yaanna jechuudha. Isinillee akkuma beekamu itti fayyadamtanii biyya alaatti illee argitan jechuudha. Hin beekanii biyya keessatti illee warri jiru hundi isaa itti fayyadama. Itti aansuudhaan ammallee macarrashaa irratti maal qabdi? Rakabooti abbaa gadaa qabdi jechuudha. Siinii 12 wajjin. Rakabooti abbaa gadaa yeroo baay'ee yoo nu gaafattan rakabooti abbaa gadaa jennee gatii keessanitti himnu siinii 12 rakabooti firmeelloo fi maacashaan isaa muutu as keessa jira. Hin baafnee jechuudha. Koompiitara daawwattoota kenna. Asiin as keessa jira. As keessaa bahaa jechuudha. Kana fakkaata meeshaan obboleettii teenna hayaat asii kana yoo isinitti hima kana yoo isin jedhe hin gahan. Itti aansuudhaan mallee meeshaa obboleettii teenna mootu Aashaati jechaadha. Meeshaa obboleettii teenna Aashaa eessa deema? Asuma Adaamaa keessa deeman illee jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana mee anarrallee yoo baay'ee miidhagu baate milaalame odoo akkas yuuba uffata dubartoota san akka keessan akka dubartoonni mimmiidhaganii waan kana keessatti illee mimmiidheessanii waan tokko yoo itti godhanii deeman baay'ee meeshaa aadaa ibsuu fi akkuma san immoo meeshaa qabatanii yoo deeman illee namarraa bareedudha. Kanaaf inni yeroo ammaa kana qarshii gara 4,000 fa'i galaa jira. Qoriin akka amma daddee meeshaan aadaa hedduu baay'ee dabale. Maaliif caalleen isaa kun dabaleera jechuudha. Kanaaf itti aansuudhaan ammallee rakaboota abbaa gadaa qabdi. Itti aansuudhaan immoo maashina shunkurtii qabdi jechuudha. Maashina shunkurtii kun egaa ibsa kana baay'een isinii godha. Yeroo baay'ee Aashallee sirriitti isinii ibsiti jechaadha. Inni kun faayidaa isaa hundaa isaanii Aashaan duubanii isinitti himtu. Mee ittiin Kayyee daawwatta kenna akkuma argitan kana albee itti qayyaratan qaba. Inni keessa suni albee abbaa jahaati. Isa malee kunoo akkuma argitan kana kadir karkarraa qabu immoo abbaa lamaatu jira jechuudha. Akkuma argitan kana asitti illee mafaaqa qaban fakkaata. Eeyyee mafaaqa qaba gizee maagisetti waan adda addaa of keessaa qabatee dhufa. Inni kun mafaaqadha akka killee addaan baasan kan itti waliin dhaa waa hedduu qaba inni. Akkuma argitan kana meeshaa kwaaliti isin jechuu barbaada. Walumaa galatti asitti immoo galaagilee qaba. Akka gizee mabraatiin bade ittiin daakanii fi akka gizee mabraatiin jiru ittiin daakanillee qaba. Kana fakkaata maashinni isin daawwatta kenna. Akkuma argitan kana meeshaan obboleettiin Aashaa asitti rakaboota abbaa gadaa qabdi. Rakaboota abbaa gadaa akkuma galiitti argitan firmeelloo qaba. Asitti immoo maashina paastaa yookaan immoo maashina qabashaa jennaan nuyi isa kana qabdi jechuudha. Daawwatta kenna. Kun asitti illee yaani akka mabraatiin hin tabalaashisneef keessatti wanti qaba jechuudha. Kana qaba. Meeshaan Aashaa akkuma itti fedhi jira. Kun akkuma argitan kana saanii fandishaa abbaa lamatu jira jechuudha. Daawwatta kenna. Asitti immoo burcuqqoo shaayii bareeda ofii jaalatti ilaalinaa bitee waan jetteef anta ofii kiyyaa jaaladhu isii tana waan taateef kun akkuma argitan kana isiin tuni hedduu furdoo fi xankaaraadha. Tan immoo teessoo hin qabnedha jechuudha. Ni bareeddi diizaayinii amma dhufteedha. Isiin tun immootu rabanime akkuma asirraa argitan kana jirti. Akkuma argitan kana hedduu bareedduudha. Teessoon isillee ilaalame hedduu taramatti toltuudha.
تقبر اللي كان فكاتي تنتول تلالي بتفي جرا كتول تبدي كوا بكرسي فكاتا بايزي هدون واتول تقرب بجرا كان فكاتي برشقون شاي اللي كيت أنا مو أكمل كتان كان مان كفنو قبدي ساني بدير مرافي دابو كيس كايتن لما قبدي لكن ماشي سوال فكاتو إني في جرا أكمل كتان كان سفرانيا تكبونا قبدي كيت أنا مو تيوس كده ترامبني دي فما إذا كيت أنا مو أكمل كتان كان قبل تو تداو كنا ديستي إيطالي قبل يجدا ديستي ساني ديستي أكمل كتير kotori dan bikama kotori afurta mila maje chuda kabyo to dawa to tekena gatin sa karshi kuma kudala maje chuda kabyo to dasa idu kura akumar gitan kan dawa tekena distin kuri disti eddu quality teira akumar gitan kan copy adda datif isa ta udah chuda dawa tekena kana fakata kabanna hadida disti senegali chala kafoye chuda dawa tekena kana fakata shirra exusira yuchun rafatna majlisin hobboles gen tamama jemmu kana fakata मेशा मुका टिका गति सिंतनी में करीर मेशा मुका गति सिंतनी में अगर तुम मोर वीडियो के ना देवना शेयर लाइक सब्सक्राइब को चुरा वीडियो सुन रहा हूं पति ना करीर अलगा इगा कम तो दावत तो किना अलगा गुनी ये बाबा ये नुगरे तिबे कमा अकुमर गार तंकन kana कोंडिनो तो कसी कबा कोंडिनो तो कोमासी कबा asi nimo akumar gaar tankana kuno masaba kaba jechuda jalale masaba bira kaba jechuda ahala kana hojjetame fikira yero to kollani kaba kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa egaa sudaan asillee akkuma argaa jirtan kana kun masaabaa qaba jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota kennaa ayyee daawwattoota kennaa haala teessuma isallee osirratti hin taa'in banuufti kun ulfaata akkuma argitan kana algaan kumudinoo lamaanuu qaba isiniin jedheera kadiire meeshaa hundi isaatu tokko tokko isaatti isinitti agarsiisa amma dolaaba keessa isaa banee akkana agarsiisu egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa daawwattoota kennaa kun akkana fakkaata algaan keessa dolaabni gillee keessa haala kanaan miidhagee fi jira akkuma kanaan immoo asiin immoo akkuma argaa jirtan kana kana haga dakasii kana muffisu uffata keessa kalaalatan miraaya yookiin immoo daawwitii qaba jechuudha inni kun yoo asillee ka odowallee huccuun itti bu'e hin cabu jechuudha maaliif inni kun jalaa hin muramne jechuudha haala kanaan gadhamnee fi gara keessatti yoo jedhe irra filatamaa fi gaariidha asitti immoo bakka uffata dheeraa itti fayyinisantu qaba jechuudha asin immoo uffata tokko lama sadii hanga dakaatti bakka itti daradaraan jira jechuudha asin immoo akkuma argaa jirtan kana kabajamtoota daawwattoota kennaa haala kanaan bakka komfortii kaa'atan baay'ee bal'aa ta'e qabaa jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa asillee kana fakkaata itti aansuudhaan immoo meeshaa yeroo ammaa kana ammoo darbe ta'ee namoonni hedduu xalabatan biffee koornariitu jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa biffee koornarii akkuma argaa jirtan kana kunoo shelfii isaa mukaan goone muka sanillee finfinnee hojjenne keessoo isaa guutuu wajjin wal fakkeessine baay'ee bifa meeshaa wajjin wal fakkaatee meeshaalee yoo keessa taa'e bareeduun bifa kanaan hojjennee fi dirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa biffeen koornarii kun bifa adda addaatiin hojjetama biffeen koornarii yeroo ammaa kana immoo biffeewwan filatamoo fi akkuma san immoo yoo saaloon illee kahan akkaan bareedoo fi namoonni hedduu jaallatan keessaa inni tokko biffee koornariiti jecha kabajamtoota daawwattoota kennaa yoo kan isiniin jedhu asitti algatti yoo deemu algaan qarshii kuma 30 dolaabni mootu qarshii kuma abbaa balbala sadiiti kuma 35 akkuma saayizii isaatti fi akkuma yerootti wal tara yeroo ammaa kana wantoonni adda addaa dabalaa deemanii yeroo dabalame immoo dabale jennee isinitti himna jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa haga ammaan hojii turuu keessaniif guddaa galatooma lakkoofsa bilbilaa kenna warroonni barbaadan jechuudha duwwaa 977 66 jechuudha fuula chaanaalii iskiriinii keenya irratti jalqabarraa haga dhumaatti isinii bareessina waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa keenya fudhattanii akka nu bilbiltan isiniin jenna egaa akka badoon isin hin nyaanne jedha kana jechuun akka namni badaan isin hin nyaanne badarra akka isin hin buufne fi akkuma san immoo maatii keessanillee akka itti hojjettanii mana keessanillee warri maatiin keessan nagahate haala kanaan sapiraayis wal gootanii mana keessan akka bareechifattan isiniin jedha dhaamsa anarraaf isiniif qabu fi beeksifni anarraaf isiniif qabu hangana yoo jedhe nagaha ashaa yoo waan jettu jiraate jenne asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hayyee daawwattoota kennaa akkuma argitan kana meeshaa nama afurii isin agarsiifne irraa majlisa obboleessa keenya tamam tajajee obboleettiidhaaf jechuudha asitti immoo meeshaa obboleettii teenna
hayati asitti immoo meeshaa obboleettiin aashati asitti immoo meeshaa obboleettii teenna ziirati jechuudha daawwatta kennaa kana fakkaataa sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuun raafatina hundi keessan meeshaa keessan as keessatti ilaallattanii irraa bohaaruu dandeettanii ammaan xumurreerraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu